raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggari. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Sendaku omni tokkichi fuula gadalla tobseela dubbi baarana ummanni fayyaa rakkatee dhabee firmanna gaddi sodaa honga'ee yoo dhabe jaarsa gonfoon isaa lolu eenyu taraarsa dhugummaa koo ammasi hawweera duruu lallabadheera jalammii koo gaarii kee hawweera gamtaa gadee bodheera murteen jajjaru namni ogeessi umman har'as kunu tokkummaa faana baakaa baane ishii yaammata nu waliif taana ormeen of hin taatu milkiin argaatu kan firoo fi nyaatu meeqatti namne godhu haalilmaan ayya osoo tokkoomne oromiyaan biyya tiyya biyya abbaa kiyya haala tiyya oromiyaan biyya abbaa biyya Oromiyaan biyya humna tokkummaan humna Oromiyaan biyya Oromiyaan biyya. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafasaa mulqame. Ammallee lafasaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafasaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Harka fuune dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar akkam jirtu. Sagantaa keenya lafaaf lafee har'aatiin haasawaa hayyuun Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa waltajjii tokko irratti uummataaf waa'ee lafaatiin wal qabsiisanii taasisan isinii dhiyeessina. Dr. Gammachuu Magarsaa hayyuu aadaaf seenaa nama waggoota dheeraaf dhimma Oromoo irratti qorannoo gochuun beekaman antiroopooloojistii jabaa Oromoon har'a qabu tokkodha. Dr. Gammachuun haasawaa isaanii keessatti waan Oromoon eega lafasaarraa hammeenya alagaatiin buqqa'ee waan alagaan jecha Oromoo lafasaarraa buqqisee gidiraa jireenyaatiif saaxile arrabsoo hamaa ittiin alagaa qeessaarratti xiqqeessaa turee fi kabaja isaatiif jecha falmii Oromoon kallattii adda addaatiin taasisaa ture waan beekan hubannoo gaarii uummataaf godhaniiru. Isinis hubannoo gaarii irraa argattuuti itti dhiyaadhaa. Gaanis korii bitaanii waldannaan kooraa lollaba keenyaan diinni numaan nyaaraa. Dhiyoo kana namicha Yuugaandaa tokkotu oduu tokko natti hime. Namicha tokkotu karaa deemaa jedhe otoo karaa deemuu guyyaan sana hin hoo'aa bishaan tokkotti dhufeeti uffata uffatee jira. Uffata haaraa bitatee uffata haaraa kana uffatee deemaa. Uffata kana ofitti baasee mee aduun na gubeetii xinnoon qabbaneeffadha jedhee bishaan lixe. Bishaan lixee daakaa daakee fagaate. Yoggaanni fagaatu namichi maraataan tokko immoo karaa dudda isa duubaan dhufee uffata inni ofitti baasee lafa kaa'e kana namichi maraataan kun qullaa deema. Namichi qullaa deemu kun uffata achitti arge sana fuudhee uffatee ka'ee sokke. Sokkinaan namichi fagoo ga'eera daakaa daakee fagoo ga'eera
yeroo argu nama tokkotu nama qullaa deemutu uffata isaa uffatee deemaa jira. Amma daakee deebi'eeti uffata isaa kana irraan buufadha jedhee namicha duukaa fiiga. Namicha duukaa yoggaa fiigu qullaadha fiiga reefuu bishaan keessaa ba'a. Isaa qullaa fiigu kana namichi inni uffata isaa saamee uffatee deemu kuni uffata uffatee jira. Inni abbaan uffata isaa namichi irraa fudhate qullaadha duukaa fiiga. Namni arge hunduu namicha isa qullaa deemu abbaa uffataa sana maraatuu se'anii gara namicha uffata namaa saamee sana goranii namicha uffata saamametti muggutuutti ka'an. Oromoon akkana ta'e, akka namicha uffata saamamee sana ta'e. Maal jennaani? Akka fayyaadhan jenne qullaa jira, qullaasaa jira. Akka fayyaan qabu hin jenne uffanni namichi maraataan uffatee deemu sun kan saati, kan Oromtichaati. Lafti isin argitan fooqiin itti ijaarame kun hundumtuu kan Oromooti. Nu saamaniitu, nuun qullaatti hambisaniitu, lakkii qullaatti hafnee kan keenya fudhattanii jennee yeroo duukaa fiinnu, yeroo keenya maaliif nurraa fudhattu ennee iyyinu maraataadhaa jedhanii numa deebisanii maraataa taasisu. Dubbiin lafaa waan Oromoodhaan calqabame miti. Seenaan addunyaa akka jirutti, argaa dhageettiin addunyaa akka jirutti waa'ee lafaadha. Ameerikaaniin waggaa 400 dura maaliif Ingiliziidhaan wal waraane yoo jettan dubbii lafaati. Lafa koo Ingiliziin narraa fudhatee bilisummaa barbaannaa, lafa keenya deebifnaa jedhaniiti kan lolan. Warri Faransaay waggaa 375 dura kan isaan Louis XIV namicha jedhamu silxaana irraa buusanii warra lafa isaanii saame hundumaa ifirraa kaasanii lafa isaanii falmatanii fi dubbii lafaati. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti wanni Oromoon jedhuuf kanaaf. Dhiyoodhuma kanatti warri Faransaayitiif warri Ingilizii gabroonfataan Awurooppaa biyya Afrikaa saamanii wanni isaan saaman maayinni lafaaf waan lafa keessa jiruudha. Warri Aljeeriyaa Faransaayidhaan lafa keenya gallakkisaa jedhaniin warri Faransaayii maal jedheen? Lakkii isiniyyuu ganaa Faransaayii taatu nuyi lafa gadi lakkifnu. Warri Aljeeriyaa maal jedheen? Nuyi Faransaayii ta'uudhaaf miti kan qabsoomnee lafa keenya deebisuudhaaf qabsoomnee jedhaniin. Asuma ollaa keenya Keeniyaa keessatti warri maawa wanni isaan Ingiliziidhaan jedhan maali? Warri Ingilizii barumsa isiniif hinnee, amantii waaqaa, amantii kiristaanaa isiniif hinneedhaan amantii kiristaanaa keessan fudhadhaa galaa, nuyi kan barbaannu lafa keenyaa jedhaniin. Oromoon maraataa miti. Oromoon waan gaafatu beeka. Dhiyoo kana maal jedhu? Yoo namni dhugaa dubbatee የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Dhugaan የጥላቻ ንግግር miti. Aannolee irratti haadha keenya harma murtanii jennee yeroo itti himnu የጥላቻ ንግግር nuun jedhu. የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Calanqoo irratti uummata keenya fixanii yeroo jennuun የጥላቻ ንግግር nuun jedhu. የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Baruma ani ijoollee waggaa 50 dura waggaa reefuu Finfinnee dhufuu asuma magaalaa kana keessatti maal nuun jedhu? Gaallaannaa gaarii piyaasaa gabaam jedhu. Gammachuutu jedhe, isaantu jedhe. የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Dhugaan dubbatinaa yoo jedhan warri kun nagaan barbaadu. Maaliif jechaan lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. Mootummaan kun yoo nagaa barbaada ta'e dura dhugaa barbaaduu qaba. Kanaaf iyyuu wal'aansoon kun waggaa dheeraa fudhate. Wal'aansoon kun waa'ee lafaati.
waa'ee lafaa waa'ee lafeeti. Waa'ee lafaa gaafachuun xilaachaa nigiggirii miti, dhugaa dubbachuudha. Nuyi ilmaan keenya eessatti guddatti? Hoggaa nuyi buqqaanu waggaa 30 dura lakkii naman buqqisinaatii warri investii godhuu barbaadu Oromoon lafa qabaa, Oromoo wajjin inni lafa haa fiduu, jarri immoo horiidhaa fi mashiinii ittiin hojjetan haa fidanii bu'aa isaa tirfee haa argatan jedhan. Hin ta'uu jedhaniitu Oromoo buqqisan. Har'a Oromoon buqqa'e suneesseera. Karaarra jira ijoolleen Oromoo karaarra bulti. Dhaqa boolee Mikaayilii ilaalaa. As kunoo jammoo kana gadi bu'aa ilaalaa. Iji isaaniin arguu kana beekaadha. Akka nuyi bannu barbaadu. Abadan areeroo boosaroo himeera. Hin citu hin ciccittaa, hin badu hin babbaddaa. Babbaddaan farsoo dhuddii badiin biddeena nyaattii badii ga'ee beekee walii wallaaluu didaa'e. Areeroo boosaroo Oromoon hin citan jenne hin citu weede. Oromoon hin badan jenne hin badu weede. Oromoon hin citu hin badu ofumaatu dhamaatanii aannan dhadhaaba'uu hin qabne raasaa jirtanii jedhaatti maa. Oromoon lafa duwwaa miti kan inni dhabe, arraba ittiin miidhaa isaa himatu illee hin dhabe. Nuyi afaan Oromoo reediyoo dubbatu dura Moqaadishoo irraa dhageenye. Haile Sillaaseen kan inni afaan Oromootiin Harargee irratti faraqaa afaan gaallaa jedhanii calqabanii fi piroopaagandaa Somaalee ittiin dhowwuudhaaf calqaban malee Oromoodhaaf dhimmamanii miti. Dargiin yeroo dura dhufe Oromoo wanni inni gaafate waa'ee lafaati. Lafti kan Oromoo haa ta'uu, lafti kan abbaa lafaa haa ta'uu gaafate. Isaanoo maal godhan? Lafti kan mootummaatii jedhan. Mootummaa sanatti kan Oromooti. Argitanii beektu mootummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti hin jiru. Takkaan argine yan. Kanaaf iyyuu Oromoon hirribaa ka'eera. Abadan Oromoon deebi'ee hin rafu. Hamma bilisummaan milkooftutti Oromoon deebi'ee hin rafu. Kana warri nu jaallatanis warri nu jibbanis quba qabaachuu qabu. Wallaansoon nuyi goonu wallaansoon lafaati kana quba qabaadhaa. Uummata Oromoo ijaaruudhaaf qilleensa keessatti ijaarraa yoo lafi hin jiru ta'e. Oromoo uummata kan ijaaran lafa irratti malee qilleensa irratti miti. Lafa hundumaa fudhatanii fixanii lakkii isin naqaa qilleensa irratti ijaaramaa yoo nuun jedhan hin ta'u. Qilleensa irratti nama ijaaramellee arginee hin beeknu. Kana quba qabaachuu qabdu. Biyyi kun, lafti kun, dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaaf isin taatu. Kana quba qabaadhaa. Amma dubbii isinitti dheeressuuf hin dhumne. Afaan ittiin himannu dhabne. Afaan ittiin himannu kun kan Haile Sillaaseen piroopaagandaa Somaaleetii ittiin loluudhaaf dhaabe faraqaa afaan gaallaarraa kaatee warri dargiis afaanuma Oromoo kana hamma tokkotti fufanii har'a yoo argitan reediyoo duwwaan FM reediyooni 50 caala kan biyya kana keessa jiru. OBN immoo afaan biraa yoo haasa'utti ka'eera. Isa kan Oromoo yoo haasa'e hin fixin. Kanaaf dacheen Oromiyaa bal'oodha. Televiizhiniinis, reediyoonis, miidiyaa wanni jedhamu kun 500 yoo dhaabbate yoo Oromiyaa waliin ga'uu hin danda'u. Isin warri dargaggootaa amma ani isin argaa jiru kun isin warra carraa guddaa qabuudha. Ani ijoollee xixinnoo achi sirbitu tokko amma hoggaan argu imimmaantu na dhufa. Maaliif jennaan maali gaafa ani umurii ijoollee xixinnoo sanaa ture
nama afaan oromootiin akkana dubbatu utuun argeera ta'e yoona ani eessan gaa jedheetani onneedhuma koo kana gaafataa ture. Waa tokkitti isinitti himeen dubbii kiyya xumura. Wannan isinitti mu tokko yoo oromoon ka'ee haqasaa gaafate warri kun reediyoo FM 99 lafaa ka'anii zaranyaa isiniin jedhu. Zaranyaan isaani oromoon zaranyaa miti. Utuu zaranyaa ta'e wanni kun hundumtuu akkana ta'a. Isinuu of gaafadha. Yoo oromoodhaaf hin ta'u ta'e wanni kun alagaafis hin ta'u immoo quba qabaadhaa fayyaa ta'a. Sagara guddaa kana gara mul'ata. Nujjigaa jedhee argine ormuu sodaata. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo gorsaa fi dhaamsa antiroopoolojistii Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaarraa akka waadanuu barattan abdii qabna. Hammeenyi alagaan Oromoorraan qe'uma isaatti gahee kan lakkaa'amee dhumu akka hin taane hayyuun kun akka gaaritti lafa kaa'aniiru. Oromoon qe'eesaatti akka sabaatti of kabachiisee karraa ilmoo isaatiif kabajaa fi nagaa kennuuf ammumarraa jalqabee tokkummaan ka'ee falma yeroon kun barbaadu gochuu qabaan dhaamsa sagantaa keenya lafaaf lafee har'aati. Kanarraaf qabanne kanumaan goolabna. Torban mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti lafa jirtanitti fayyaa ta'a. Sagara guddaa kana gara mul'ata. Nujjigaa jedhee argine ormuu sodaata. Mirgaanis korii bitaanii waldannaan koora. Lollaba keenyaan diinni numaatu nyaara. Baadee balleessuu taatee dubbiin barate. Ilmaan nungeetuu dhiisa jalluun akkana. Hirriibaa soobaa yaadiiroo maaltu dammaqsa. Beekaa rabbee lammii koo biyya hiraarsaa. Ilaamee kootu akka taanu maaloo gargar hin baanu. Ilaamee akkinuuf mala falli hunda jaalalaa. Orma baroode diina naasisu almooraa godha bayee bookkisu jabaan jabana. Jabaa buuse koreerran ta'u ammalee haaluma kuuse tokkoomne jennu oromoon gamaaf gamanaa dhiigaan dhalatee kaata gargarii yaanaa hariiroon keessaa nama koo maaliif dhibaa lammiin rakkate har'aasisniin. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.